الفاتحة إثيوبيا إيبادي كرارنا كوباتي إذا إنا كنا اللي محمدو 2026 أما 25 تقريبا ما كنت فيه كلها إلا الفاتحة إثيوبيا إذا جنت نراك شيء لا إله إلا الله كتوليات إذا صدر بيا كسات جنت نراك شيء أنتي أقول جراتي الحمد لله الراكي صفات ينقر قدام درانس كيسا جرتان كنا كنا اللي محمدو 2026 25 تراجر قولني نوفو ترته كنا من 2026 جديد فات لا إله إلا الله فات بيت طبعا جرته إذا عايزين تكنا كيلو كنا كبوس صدر بيا كيسات ربي سنين يسوق دفع دفع ميم دفع أنا سنبراك لا جرح إنه ما تقال لا إله إلا الله كتيا ولا ببريد دمو والله أنا ببريد هدي كسر ركشني وامر أنا ركشت لي جرت فاتن دران قرقدة بريدو مان اللين هيرو مان اللين دلقة عن اللين ونو مراني تنو ما زناجت تدين تقول لا نافيد بريد بتونسي ما شاء الله عليك صاروا في التر الركاية اللي يعني عامل إيه زعلان جبسو جري ما شاء الله كنا نوم متنكنا يا إله يا ربي يا ربي شوفي مكتب إثيوبيا طريقة إثيوبيا السعودية شوفي بنورا شوفي عند قالوا جرارو ما في بداية كلا تاجرا هنا كتياتو إنه منو متوكاسات كوبوتول ما ياتي كوام كيسا والبركاني كانتي إنه منو متو يسولي نقبلني بقى دايسن سنتبين تيا سجرا أني مالي أدايسن قال لي هذا كل ما متو ما عنده كل ما بريد صوته يرمي تجورسيسه كما كفكات هم فقطه في كجرا تكين الترى لا جليد تكين ما متنا ساورا به توبنا إمام ببسوك أتر هم دمو إلا إذا كانت تركشني وامرت إنما نمتك لا إله إلا الله إثيوبيا ويني بودا في ديما كم ديمتي وتزنات ديمتي كانيفت وانا كمبيوتر رواد دوسة تستري كوب ديمتا دافي فيك يا أخي أبو لا إله إلا دافي مالبون من جري دافي ديمي أنا سنجري دافي دفع فيك لا إله إلا إنه مات جلساني ولي عار بركة قرته يعني مو كريم بسوك إسان تقولي أيولين تك ما دنجرت كوتو نسي دائما قرو كوتو نسي تقولي ثمو دين قلتي قرو هذا أبو دفع ديما مع الزنا جدا سوت ديمتن هنا جل إن ما صابت لا إله إلا الله ishee miskiinni maalii quba qabdi waa isii qabatee eeggataa jiru jechuudha shaanxaa harkiftee deemu malee kootu lubbuumee wajjin gubanna akka dubbii akka shaanxaa harkisasanii miti habiibtii akkamitti xaxaxareettee dimtii ijoollee argiteessa viidiyoo kana dachaa 10 ka ta'us eeggata habiibtii kun kilaasii tokko eeggadhu gaay akkuma oromoon jedhe gabaan akka manaadhaa mani hin bittuu jedhani waasi eegwate argine dhiisime wayne balaacha'u maal godhan gaa wanni godhan maaltu jira wal danda'u dhagaa maal jedhe oromoon haati baatteet ilmuun dabarfatti moo harreen baattee ilmuun dabarfatteedhaan baadhanne waggaa meeqa waggaa 15 baadhanne isin dabarfanne amma baadhadhaame tokko nyaate tokko taa'uun hin jiru akka yeroo biyya jirtan san dabtarii dhumate qalamni dhumate fistaanii yookiin maal jedhaniyyuu qamisiin godhatan wayii faashinii dhufe hagana naa ergi hagana naa godhi maal godhi jetta suni lafatti hin dhufu habiibti taphatti hin dhufu gubattee fidda silaafuyyuu ka dafqin namaa beeka malee kan dafqin eessan namaa beeka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ani jecha mucaa amma viidiyoo jalqabsin irra kaaysu na kofalchiise dhugaa rabbi ijoolleen barbe sadaa ofirraa jedheen akkuma barbe biiroo dalaguu dhabde
Abo zaman jijjiiramee jira noo zamana dhumne sa uffataaleen dhumne qullaba keenya dhufne abaa takka of gaddarannee wani nama dabbaramoo yuunifoormii nama dirran tokko amma nu bara dhumne san yuunifoormii hin qabnu. Amma ijoollee yuunifoormii achumarraa uffatu eegalte nu bara dhumne san walaa yuunifoormii hin qabnu abaatti teenya gaddirannee walaa shaantaa qabaachuun hin jiru shaantaa fannifatantana qofa qabna isima keessa abbaan rabbiin laafee waatu tumateen dhufa. Ajiboo dhagaa. Ka uniformi hojjechiisu uniformi ka uniformi hojjechiifne immoo qamisiidhaani ani qamisiin dalaga garuu alhamdulillah uniformi kana godhadhee hin beeku hagammaatee tuyyuu jechuudha. Akkasii rabbi sin haa gargaaru yoo akka deemtanii yoo akka shaantaa qabattanii nama kushiinaa raba hedduun fakkaattani mee inumaa haa ta'u gaa inumaa haa ta'u hamilima keessanii fuusha. Akkana shaantaa harkisanii dhufanii osoo gaafa biyyaa buusan paaspoortiin kiyya ciccirame osoo gaafa biyyaa buusan viizaan kiyya bade osoo gaafa biyyaa buusan maxarqishoo ta'e osoo gaafa biyyaa buusan akkas ta'e maalii ta'e habiibti mee kootu sanuu ramadaana dhufaa jira rabbi sinaa gargaaru wallaahi biyya namaa wallaahi biyya nama osoo teettanii barattanii wallaahi osoo teessanii barattanii wallaahi santu irra faayidaadha. Akki biraa fuudhuun yammanuu haaftu ofitti amantummaadhaan jiraatta. Ofitti amantuma yaani koonfidensii waan jedha wayiin beektanii miti. Akkasitti ofirra fataa jettee jiraatta dabbo jiru. Wallaahi jireenya Itoophiyaa maa hafeen. Amma namni irra biyya jiru guggubatee wanna Itoophiyaa dhuman akka waan jaannamii yookiin ibidda keessaa baay'ee watiitti dubbata namni. Ani matiin hin beeku wallaahi. Hin beeku. Barri nu jiraanne barri sin jiraattan garagara zabana nu jiraanne zabana nagahaati zabana namni waliin rifatu jechuudha Itoophiyaa keessa jechuudha. Zabana rakkataan illee ka qabu bira dhaabbatudha ka hin qabne bira dhaabbatudha zabana waliidha zabana namni waliin rifatu jechuu barbaadeeti. Jireenyi illee hagana kennu fiixaan korre samiin korre jechuu barbaadeeti. Ani meeqa kamtu akka irra caalu isintu beeka keessaa ijoollee amma dhuftan jechuudha. Yeroo biyya jirtanii jireenyi isinii hammaate moo yeroo biyya namaa dhuftan isinii hammaate sa isintu beeka kaa wallaahi. Ammoo inshaa Allah tan biyyaa dhuftan caalaa isinii haa dabarsu. Kuni du'aa kiyya du'aa namaan guddaa ta'e aamin jaa. Akka biyyaa dhuftan san jechuudha jireenya biyyarraa dhuftan san isinii haa dabarsu wallaahi. Akkuma isin shaanxaa harkifattanii galtan kana jechuudha. Amma tarii dasee fudhattanii galtanii gaafa dhuftanii gaafa biyya galtan jechuudha nama mana ijaarratee nama bultii godhatee jireenya tasgabbaa keessa jiraatu rabbi sin haa taasisu. Silaafuu irra guddoon namni kaayyoo isaa karoora isaa mana waan ta'eef amma yeroo amma irra jiru kana jechuudha. Nama waan kana hunda guuttatee jechuudha. Mana ijaarratee birrii dalagaadhaan qabu. Rabbi qabaataadha bar makiinaa ofii danda'a jechuudha konkolaataa mataa kan keetii bitatte. Rabbi qabaata wala rahmata isaarraa abdii kutachuu miti jechuudha. Ati sababuma ta'uu malee isaadha akka bakkaasee ga'u jechuudha. Kanaafi nama sadarkaa san gahee jechuudha. Ufitti amanii koonfidensiidhaan ana jedhee galu sin haa taasisu. Warra dasee harkisee dhufee birri doolaaraadhaan kan doolaaraan dalagu kan riyaalaadhaan kan diinaaraadhaan kan dirhamaadhaan dalagu akkasa guutatee galu rabbi sin haa taasisu. Garuu san ta'uudhaafi obsa cululuqaa sin barbaachisa. Lafatti miti kan dhufu hundi. Obsa cululuqaa hin beektanii. Obsa akka waa addunyaa kanarratti obsa jechuun wallaahi obsa jechuun ijoollee keenya biyya namaa keessatti gola namaa keessatti waan akkaan hadhaawaa waan dhandhama hin qabne addunyaa kanarraa isa obsa jechuun jechuudha. Waan akka malee hadhaawu jechuudha. Waan akka malee hadhaawudha. Hadhaa san liqimsiteeti ifatti baata habiibti taphaa miti dubbiin jechuudha. Dubbiin akka shaanxaa harkisanii dhufan kanaa miti. Obsa cululuqaa san jechuudha. Ila obsa akkaadhaan si barbaachisa. Obsitee san geetta. Duniyaa kee seeraan qabdee dafqa kan kee qusattee bakka of geetta. Bakka an jedhe kana geetta malee jinnii fi jaan ka ergitee obsa fixattee akkuma argan godhattee bakka kana hin geettu. Obsi waa baay'eerra birrii ergurraa obsita. Dalagaa namaati obsita. Jireenya namaati obsita. Koobummaa obsita. Waa meeqa si barbaachisa keessaafuyyuu dalagaa obsuudhaa fi birrii biyya erguu obsuuni ni jabaata wallaahi.
sirriitti jabaadha bakka lama kanatti dalagaa keessanirra obsa erga daladdanii maallaqa keessan biyya hin ergina abbaan fedhe waan fedhe haa ta'u irratti obsa takka ji'a 5 ji'a 4 erguu irra obsite taanaan booda atuu hin ergitu maallaqa kee hin facaaftu jechuu barbaadeeti akkasii rabbi isin haa kennu isin haa eebbisu.